Hayyee akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii nagumaa akkamii fayyaadhaa ani Mansuur Jamaalin jedhama nama biizinasaati sooshaal miidiyaa irrattis immoo baay'een beekama hayyee ga'arra wajjin oollaa waan gaaffii adda addaa isinii deebisaa waan isin barsiisu waan isin fuulduratti akka gaariitti biyya keessan jaallattanii maatii keessan jaallattanii saba keessan jaallattanii akka guddattan kan godhu gaaffii tokko tokkoon isinii deebisaa walii wajjin chaanaalii kanan jijjiirina walii wajjin oollaa jechuu. Iluu Abbaa Booraa magaalaa Bachoo jedhamtutti dhaladhee guddadhee magaalli Bachoo kun biyyattii keessatti baay'ee beekamtuudha. Maaliin beekamtii yoo naan jettan immoo damma qabnaa buna qabnaa waa meeqa jira biyya keenya. Kanaaf jennaan ani Iluu Abbaa Booraa magaalaa Bachoo keessatti dhaladhee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa koo immoo kanan baradhe achuma Bachootti baradhe waan isin ajaa'ibu mana kiyyaa ba'ee almost kiiloomeetirii 2 wayii ta'a lafa deemnee dhaqnee barannee achi immoo deebinee maatii keenya qarqaarraa guddannee immoo sadarkaa lammaffaarratti gaafa dabarree jennu magaalaa Bachoorraa mattuu dhaqnee barannee magaalaa Bachoorraa mattuu gaafa deemnu immoo kiiloomeetira 18 lafa deemaa baanee deebii immoo torbeetti guyyaa tokko deebinaa kiiloomeetira 18 lafa deemnee barannee ijoolleen amma isin lafa deemaa jirtanu carraa guddaa keessa jirtu kana keessatti garuu carraa kana fayyadamtanii barumsa keessan akka gaariitti barattanii biyya keessan maatii keessan maqaa keessan illee akka sadarkaa guddaatti kaastanuun dhaamsa isinii dabarsaa jechuudha. Waan isin ajaa'ibu guyyaa jimaataa mattuudha Bachoottan deebi'a akkuma isin jedhe kiiloomeetira 18 deemee qidaamee armee kootiifan sa'aatiksaa fi guyyaa gabaa qidaameeti immoo jirti Bachoo keessa gabaa qidaamee sana immoo maatiin koo mana shaayii xiqqoo wayii qabu shaayiin gurguraa fi buskuutii cornaaqee beektu mee warri beektan cornaaqee sana faa wajjin armee koo wajjin inni hojjedhaa zayitaan hojjennee nan gurguraa fi nan qarqaara maatii koo achi booda immoo guyyaa kibxataa mana barumsaatti deebina isaan dura garuu guyyaa guddaa waaree booda armeen koo bassoonaa kenniti cukkoonaa kenniti mee warri cukkoo nyaattanii beektan cukkoo kana fudhannee akaayii boqqolloo kana fudhannee armeen koo immoo sabbata seerraa hiiktee birrii 5 birrii 10 naa kenniti isee fudhadheen torban tokko guutuu magaalaa Mattuutti barumsa koon baradhaa ganama mana barumsaa kootiin deemaa nan deebi'aa kitaaban dubbisaa barumsa kootiin sadarkaa guddaa ga'uudhaaf biyya koo waamsisuudhaaf waan baay'een godhee garuu kana keessatti bu'aa ba'iinsa baay'ee keessa dabarree kunu ammas geenyee jechuudha. Isin ijoolleen magaalaa yeroo ammaa kunoo televezyiinii guddaa laaltu mana keenya televezyiiniin hin jiru firiijiin hin jiru sireen illee hin jiru madabii irratti guddannee isin garuu carraa guddaa qabdu maatiin keessan rakkina keessan jiranu jechuun maatiitu iyyuu rakkatee isinii fida maatiitu kiraa makiinaa kiraa manaa isinii kaffalaa kiraa mana barumsaa isinii kaffalaa ala zamana keenya manni barumsaa kaffaltii waan xinnoo kaffallaa turre I think kaffaltiin iyyuu waan jiru natti hin fakkaatu garuu kana keessatti amma ijoollonni jirtanu maatiin keessan rakkatanii bu'aa baay'ee guddaa keessa ba'aniitu ammas kan isin jiraachisaa jiranu.
Egaa akkana isiniin jedhe barumsa sana baradhee kutaa 12tti naa ta'uu dide isin garuu isinii ta'aa jira barattaniis digirii fidduu maastersii fidduu kana keessatti amma ijoollummaa kiyyatti hawwiin koo guddaan ni ture Finfinnee galuu makiina gurguddaa oofuu jireenya gaggaarii jiraachuu maatii koo qarqaaruu kana keessatti anamma Mansuur waan ani ijoollummaa kootti hawwaa tureen jiraataa jira jechuudha. Kanaaf jennaan ijoollummaa keessaniin sammuun keessan waan gaarii yaaduu qaba. An bor biyyattii kana pirezidaantii ta'uu hin danda'a. Maatii kiyyaafis biyya kiyyaafis waa guddaan godha jettanii arra yaaduu qabdu. Waan yaaddan sanaaf immoo waaqni isin qarqaaree eebbi maatii keessanii immoo isinii ta'ee sadarkaa sana geessuu jechuudha. Anamma waan ijoollummaa kootiin hawwaa turen jiraataa jira jechuudha. Egaa kana keessatti immoo amma wanaa kana asaa turre kan ijoolleeti isinis immoo warreen maatii haadhaaf abbaan batalee ispeeshaalii amma yeroon keessa jirru kun xiqqoo rakkisaadha sooshaal miidiyaadhaan wal qabatee ijoolleen keessan maal googil godhanii ilaalaa jiru ijoolleen keessan tiktok irratti nama kamii fooloo godhaa jiru ijoolleen keessan maal ilaalaa jiru yuutiyuub irraa isa jedhu responsibilitii guddaa qabdu jechuudha. Amantaadhaan amantaa islaaminaa taanaan ortodoksii taanaan immoo akka jarri beeta kiristaanaa dhaqanii isinii wajjin isin practice isin gootan ijoolleen keessan isinii wajjin deemanii godhuu jechuudha. Protestaantii taanaan illee waaqeffataa taanaan illee rabbii keessan jaallattanii kabajdanii waan isin gootan boru isinii wajjin godhu ijoolleen jechuudha. An abbayeen koo ala maskiida deemu na fuudhee deema. Arras kophaa koo allan jiraadhu sun dhanna koo keessanaa wajjin galee maskiidan deema yeroo baay'ee. Abbayeen jirtan armeen jirtan ijoollee keessan akka jarri amantaadhaan guddatan akka jarri waaqa jaallatan akka jarri amantaa jiraatiin guddatan gochuu responsibility guddaa qabdu. Akkan sila isiniin jedhe immoo sooshaal miidiyaan ijoollee balleessaa jira. Kana keessatti sooshaal miidiyaa irratti baay'ee of eeggachuu qabdu jechuudha. Egaa wanti guddaan akkuma sila isiniin jedhee armeen koo cukkoonaa kennitee bassoo fudhadhee deemee asheetii boqqollee illee naa fudhadheen torban tokko nyaadha. Isin garuu amma carraa qabdu mana keessanitti armeen keessan nyaata isinii gootee waan gaggaarii isinii kennitee ofii isheetii illee beela'aa isinii kennitee armeen keessan kanaaf jennaan maatii keessan kabajuu ijoollummaa keessaniif waan guddaa hojjechuu qabdu. Kana keessatti immoo nyaata keessan fudhattanii kunoo baajaajiidhaan deemtu nu kiiloomeetirii 18 lafa deemaa baane kaa. Kana keessatti warri makiinaa qabdan immoo makiinaadhaan deemtu abbee keessantu isin geessaa wayi armee keessantu isin geessaa carraa guddaa keessa jirtu jechuudha. Kanaaf jennaan kabaja maatii keessanii kabaja haadha keessanii kabaja abbaa keessanii arrumaa barachuu qabdu. Kana keessatti immoo biyya keessan jaallachuu qabdu. An baay'een biyya koo jaalladha. Biyyattii kana sadarkaa guddaatti biizinasaanis sooshaal miidiyaadhaanis waan gaggaarii hojjechuudhaan nama rakkate qarqaaruudhaan daa'imman barumsa akka jira dhaqan gochuudhaan kana ta'uu qabdu isinis gaafa guddattanii jettanu biyyattiin waa baay'ee isinirraa barbaaddi maatiin keessan kunoo an amma nama guddaa ta'een jira har'a maatii kiyya qarqaaraan jira jechuudha. Isin immoo amma maatii keessan isin qarqaaraa jira gaafa guddattan immoo maatii keessan qarqaaruu qabdu responsibility guddaa qabdu jechuudha. Ijoollonni yaada kanaan sammuu keessan qaroomsitanii guddina biyya keessaniitiif guddina maatii keessaniitiif guddina biyyattiitiif arra sammuu keessan keessa fiduu qabdu jechuudha. Ijoolleen ijoollummaa keessaniin waan bor ta'uu barbaaddan arra barachuu qabdu. Waan bor ta'uu anamma daldalaa biyyattii keessatti beekamaa ta'uudha kanan barbaadu dur. Finfinneetti galee nama guddaa ta'ee makiinaa guddaa of kana yaadni koo isinis kana yaaddanii jennaan Finfinneetti galaa isiniin jedhaan jiru biyyattii jirtan keessatti garuu biyya keessan guddistanii nama isa top waanii
Ana ma jireenyi koo yeroo hundallee sakandii ta'e hin beekon. An top 1dha yeroo hunda. Isinis immoo bor top 1 akka taatan. Biizinasaan taanaan top 1, hojii mootummaan hojjetta taanaan top 1 taatee godaa guddachaa dhuftee sadarkaa ministeeraa geessaa jechuudha. Sadarkaa hooggansa waajjira sanaa taataa jechuudha. Kanaaf jennaan arra wanti isin fudhattanii kaatan borii keessaniif faayidaa guddaa qaba. Isinin jaalladha. Mansuur Jamaalin jedhama isinitti himeen jira. Bye bye.